Ashama kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Education Multimedia kun barumsa afaan Oromootiin isinii dabru barumsa maatisii kutaa 10 unit 1 partii siriidha. Afaan Oromootiin akkuma jalqabnetti itti isinii fufu jirra. Subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Subscribe godhaa nu jajjabeessaa isiniin jenna. Akkuma partii 2 waliin laalle partii 3 asiddaamne partii 2 asiddaamne partii 3 asirraa itti fufuu deemna. Partii 3 irraa example lamaan kanarraa tokko adaleeynu x cube kan akkuma jiru fudhanna. In each of the following is find the sum of f of x and g of x the same ja mal godija walit idee ja sanifu himicha kana fi himicha g of x kana walit idoo yana samboda reero walit idanu himichu kunis injijiram akam gona x cube dan nidamsina 2 over 3 plus 1 over 3 khajo kana walit idana x square ni jirti samboda ramalta udema 3 jala takka fudhanna 2 plus 1 in 3 da 3 over 3 x square to wallansiti takka x square hafa jechu kun jiru atakan jiru hone x square tafa samboda debne kam gona minus 1 over 2 plus 1 gona over 1 ida akam gona yo fete criss cross gota yo fete mo 2 fudhatta 2 divided by 2 1 times 1 is 1 minus 1 plus 2 divided by 1 2 times 1 2 minus 1 plus 2 over 2 samboda 1 over 2 x ida minus 4 if 3 mo malta minus 1 ita minus 4 plus 3 to minus 1 samboda malta deebisaan keenya x square plus 1 over 2 x minus 1 ansari keenya laallu mati ansari keenya x square plus 1 over 2 minus 1 like terms wal fakkaata walitti finne kan hojjenne ta'a jechuudha. Gadaada barru b jidine exercise baay'ina waan exercise daleeynuuf jecha akkasitti nu barbaachisa natti hin fakkaatu waan akkasitti nu barbaachisu natti hin fakkaatu sanifu gadda barre adaleeynu. Subtraction of polynomial function. To subtract of polynomial from a polynomial, subtract the coefficients of the corresponding like terms. Termi wal fakkaata hote mal kota walirraa irristaa jechuun subtract jechuun maal jechuudha irrisuu jechuun subtract jechuun irrisuu jechuun subtract jechuun irrisuu. Irrisuu jechuudha. For example 2x the power of 3 minus 5x square plus x minus 7 and g of x is 8x minus x cube plus 4x plus 5. Malgo the difference of f of x and g of x is polynomial function. Subtract godija irrisi jami malgona himicha kana minus gona ka plus injiru minus injiru plus sambota mal arkanna minus 8 x square plus x cube minus 4 x minus 5 haya sambodara minus 5 yarkanna 2x cube minus 8x minus 80 x square plus x cube hun asitti positive godhanne jira negative anu gubaayisne kanas akkasuma malta 4x cube samboda deebi minus x square in asittis minus godhanne jira samboda malta 1 minus 1 x square minus 1 x square kun x takka ni qabna asis mal qabna 4x qabna garuu mal taate minus taate yeroo minus hin baayisne samboda malta minus
minus 3x minus 3x asittis minus 7 qabna asin minus 5 qabna maal ta'uu deema minus 112 ta answer kan yeroo barreessinu 4x cube minus 3x square minus x square asitti 8 da minus 8 da minus 5 da 13 x square minus 3x minus 12 answer keenya laallu no answer keenya 3x cube 3x cube minus 1 3x square minus 3x minus 12 combine like termi wal fakkata walitti finne khandaleene taa jechuun the difference of two polynomial functions the difference of two polynomial function f and g polynomial function garagara f fi g enne yo confrontante akam barreessina f minus g is defined yeroo ibsinu f of x minus g of x enneti ibsina jechuun x is an element of or real number idati jechuun example yeroo ni filallo example kana yeroo ni filallo kana alallo takkum kaysa alalle gaddawra x is the power of 4 plus 3x the power of 3 minus x square plus 4 g of x is x is the power of 4 minus x cube plus 5x square plus 6x amma kana akkuma isin himicha g of x kan jiru kana plus injiru minus malif minus 1 idaan baayistan minus 1 ida yeroo ni fi baayistan akamta x is the power of 4 kunis minus x is the power of 4 plus x cube minus 5x square plus 6x akanata jechuun sambodara kun minus x is the power of 4 idami x is the power of 4 as jirtanan wallamsa debi x is the power of 3 as nuni jirti as nuni jirti 3x is the power of 3 fi x is the power of 3 khana wala radius of ida office wanni nuti dirqama beeku qabnu degree wal fakkaatu male amma sadii as jirtan yoo fune shanii tanan yoo khan wal radius yoo khan ida khataatu taate indandaamu jechuun khanaafu akkam wana tarmii wal fakkaata walitti fidanna asitti x the power of 3 ni qabna yeroo minus baayisne positive taate jirti asitti ni qabna maal nuta 4 x is the power of 3 minus x square khajuhun asittis minus 5x square qabna minus 6x square asit plus 4 qabna asittimmo plus 6x qabna asitti plus 6x akkuma jirutu ta'a malif as keessarra ka degree takka qabu x takka hin jiru jechuun plus 6x plus 4 answering keenya 4x is a power of 3 minus 6x square plus 6x plus 4 is correct jechuun deebisa haalallo 4x is a power of 3 4x is the power of 3 minus 6x square minus 6x plus 4 is like termi adding their coefficient lama walti dana removing bracket kam radam sine yo khayyan notate minus 1 idam baisnet irradam sina jechu kata dabaru multiplication of polynomial function in type adda qaba tegaru idawun ni jira irrisun ni jira herun ni jira baayisuun ni jira khumali baayisuudha multiplication of polynomial function multiplication to polynomial function lama waliin baayisuudhaaf each term is 1 by each termi tokko termi biraatiin baayisuudhaaf other the collect like termi wal fakkaata walitti qabaat for example 2x is the power of 3 minus x square plus 3x minus 2 and the g of x is x square x square minus 2x plus 3 then the product of
then the product of like terms f of x and g of x is polynomial function yoo kan ta'u taate waliin baay'isna jechuudha. Kana yeroo ni fi waliin baay'isnu tokkicha kana isaan hundaanuu ni baay'isna. Abbaa tokko fudhanne tokkicha kana isaan hundaanuu ni baay'isna. Kana hundaanuu ni baay'isna. Tokkicha kanas deebinee asumarraa kaasnee isaan hundaanuu ni baay'isna. Tokkicha kanas asumarraa kaasnee isaan hundaanuu ni baay'isna. Minus 2 asirraa kaasnee isaan hundaanuu ni baay'isna. Sanboodarraa kaara kannee osoo waa takka hin godhin bifa seera ida'uu achi walitti singarsiise saniin walitti idaanee ka walirraa irratti walirraa hir'isnee deebisaa qabnu faayyannaa jechuudha. The product of two polynomial function product fi multiplication akkuma takka jechuudha. Product jechuu fi product fi multiplication akkuma takka jechuudha. Multiplication the same. The same da jechuudha. In each of the following is find f times g and give the degree of f times g. Erga waliin baay'iste f fi g waliin baay'isii erga waliin baay'iste wadarra baay'ina degree f times g daasan degree meeqa argattee jaa. Haya asirraa question takka haalaallu. Question takka yeroo laallu kana yoo kan laallu taate 3 over 4 x is x square plus 9 over 2 g of x is 4x jaa. Kana yoo kan laallu taate fakkeenyaaf g of x kana fudhanna 4x times 3 over 4x square plus 9 over 2 ja kana sanboodarra maal goona waliin baay'isnaa jechuudha. Yeroo waliin baay'isnu garuu degree maal ta'a walitti ida'ama. Degrees plus ida leading coefficient garuu times ida t ta'a jechuudha baay'isu irratti. Saniifuu by 4 is by 4 cancel wal dhaamsee jira by 4 in karaa biraatiin 4 times 3 meeqa 12 nama 4 f meeqa ta'a 3 ta'a. Sanboodara x kun as gubbaa takka qaba. Asii hullama lamaa fi takka meeqa ta'a 3 ta'a. 3x the power of 3 deebi'ee 9 dha kana jiyo ka wali fudhan taate by 2 is 1 by 2 is 2 times 9 is plus 180 x takkaasii waan qabnuuf x maal ta'a ansariin keenya 3x the power of 3 plus 180 x is correct ta'a jechuudha. Haalaalu degree isaa maal ta'a 3 ta'a jechuudha. 3x is the power of 3 3x is the power of 3 plus 180x has degree 3 dha jechuudha. Akkuma daleeyne haada barruun example keessaa tokko daleeyne bira dabarra jeetii yaada. F of x and g of x is x square kun example lamaffaa birra kan jiru. Let f of x is equals to 3x square minus 2x is the power of 3 plus x is the power of 5 minus 8x plus 1 and g of x is 5 plus 2x square plus 8x is find f of x plus g of x. Noti 5 f of x is equals to 3x square minus 2x is the power of 3 plus x is the power of 5 minus 8x plus 1 and g of x is 5 plus 2x square plus 8x. Maal godhu deemna baay'isuuf deemna jechuudha. Yeroo ni fi baay'isnu huno kamtu irra guddaadha 1 2 3 4 5 dha. Huno 1 2 3 kasadii kanaan fudhanneeti kanaan baay'isna. Kanarraa 5 yaa fudhannu 5 fudhanne 3x square minus 2x cube plus x is the power of 5 minus 8x plus 1 kana 5 dhaan baay'isna jechuudha. 5 times 3 is 15 x square ni kaayanna minus 5 times 2 is 10 x cube ni kaayanna 5 times x x the power of 5 is plus 5 x is the power of 5 ida 5 times 8 is 40 minus 40 x plus
5 times 1 is 5 arkanne kanane kayyanna ka tokkoti deebine ammas maaliin baay'isna 2x square dhaan baay'isna jechuudha 2x square maalumaan f of x dhaan baay'isna jechuudha 3x is the power of 2 minus 2x is the power of 3 plus x is the power of 5 minus 8x plus 1 Sambodara 2 dha yeroo ni fi baay'isnu 2 times 3 is 6 x lama walitti daanna x is the power of 4 2 times 2 is minus 4 x 2 times 2 plus 3 is 5 5 plus 2 times 1 in jirti humani 2 x is the power of 2 x is the power of inna x is the power of 7 ita 2 times 8 is minus 160 x is the power of 2 times plus 1 is 3 plus 2 times 2x square times 1 is 2x square lamaffa kan arkanne jirra jechuun sadaffaadhaaf deemna sadaffaa yeroo ni fi sadaffaas dhaaf deemnu maal goona 8x dhaan baay'isna jechuun 8x into 3x square minus 2x cube plus x is the power of 5 minus 8x plus 1 kana yeroo ni fi baay'isnu 8 times 3 is 24 x is the power of 2 fi 1 in walid dama 1 plus 2 is 3 x is the power of 3 minus 160 80 times 2 is 160 x is the power of 3 plus 1 is 4 plus x is the power of 5 5 plus 1 is 6 80 x is the power of 6 minus 80 times 8 is 64 minus 64 x 1 ida kunis 1 ida x 2 x is the power of 2 1 yeroo walitti daane plus 8x times 1 is 8x kana walitti daane kana arkanne jechuun amma sadanuu jechuun kushini jalqaba baay'ifannee arkanne kana kaydawni daana kayrasna baay'isuu finnee jirra jechuun maal goona kana raayis digrii wal fakkaataa yoonii fi fudhannu digrii gurguddarraa kaasnee fudhannu digrii gurguddarraa kaasnee fudhanna kun maal qaba digrii kushiniin lamaffaadha kuno digrii paaworiin torbaanii qaba yeroonii fi digriin paaworii torbaa yeroonii fi fudhannu 2x the power of 7 ni fudhanna 16 is yoo jiraate ni fudhanna kuno 16 as ni jira plus 8 x is the power of 16 ni fudhanna kushini isa jalqabaa keessas yoo jiraate ni fudhanna hin jiru plus 5 yoo jiraate ni fudhanna 5 in isa jalqabaa keessa ni jira 5x is the power of 5 jira plus 5x is the power of 5 fudhannee jira imicha isa lamaffaa keessallee 5 in ni jira kunooti minus 4x is the power of 5 fudhannee jira sanboodara deebinee ammas maal godhuu deemna minus goonee jira 4 tafe 5 fixannee jira 5 lamaan santu jira fixannee jira 4 itti yoo kan gadda baru taate as keessarra kan paaworii 4 qabu hin jiru as keessa ni jira plus 6x is the power of 4 deebinee kuishinii isa lamaffaa kanattis yeroo gadda baru ni jira minus 160x is the power of 4 akkana aya paaworiin 4 fixannee jirra jechuu asirraa illee kami gadda baruu deemna kan paaworiin 3 gadda baruu deemna jechuun kan paaworiin 3 yeroo gadda baru asitti haa goonu kunu fi mataa isaatiif paaworiin 3 24x is the power of 3 plus minus 10x is the power of 3 10x is the power of 3 kunoo kana fudhanne sambodarra maaltu nu hafe kunoo asiis ni qabna minus 160x is the power of 3 fixannee jirra jechuu amma mee kamitti deemna paaworii lamaatitti deemna jechuu paaworii lamaatii yeroo ni fiteemnu kunoo asii ni qabna minus 64x square ni qabna qiymacha olii irraas plus 2x square ni qabna jechuu qiymacha olii kana irraas yoo fudhanne
plus 15 x square ni qabna. Himicha kana ni qabna jechuun. Himicha kana ni qabna 15 hunoo kana fudhannee jirra jechuun. Sanboodarra paaworiin takkaati gadda baramas plus finne jirra paawori takkaati gadda bara. Himicha kana irraa yoo fudhannu taate 8x ni qabna. 8x ni qabna. Paawori isa biraa hin qabnu. Ol dabarra himicha kana irraa kan paawori takka ni fudhanna hin qabu. Himicha kana irraa kan paawori takka ni fudhanna ni jira minus 40x sanboodarra plus 5 dha jechuun. Amma walumaa galatti asirraa kaasnee walitti dawutu nu hafee jechuudha. Sanboodarra 2x is the power of 7 akkuma jirutti ni fudhanna. 8x nis kabiraa waan hin jirreef akkuma jirutti 8x is the power of 6 ni fudhanna. 5x is the power of 5 fi minus 4x is the power of 5 yeroo walirraa hir'isnu digriin hin hir'attu maal hir'isna 5 fi 4 walirraa hir'isna plus x is the power of 5 asuma maan takka jira godhanne sanboodarra maaltu nu hafe kanaan nu hafe jechuun 6x is the power of 4 minus 160x is the power of 4 yeroo walirraa hir'isne maal ta'a minus ta'a maaliif osoo minus tun jiraatu baatte jaarra 16tu guddaadha yeroo walirraa hir'isne minus 10 x is the power of 4 nuta 2x is the power of 3 das kana lama yeroo fi walirraa hir'isne kun minus 10 fi minus 160 da yeroo fi walitti daane malta minus 26 plus 24 da malta re x is the power of 3 x is the power of 3 kunis ni qaba minus 2 ta minus 2 x is the power of 3 ta sanboodarra kanaan nu hafe 64x is the power of 2 plus 2x is the power of 2 plus kanaan nu hafe maal goona kana lama walitti daanne jechuun yeroo fi kana lama walitti daannu minus 64x is the power of 2 2 fi 15 maal taati plus 17 x is the power of 2 taati jechuun kana yeroo fi walirraa hir'isnu meeqa minus 47 x is the power of 2 ta'a jechuun minus 47 x is the power of 2 ta'a sanboodarra kana walirraa wanta goonaa kun maal ta'a minus 32 x ta'a minus 40x fi 8 irraa yoo walitti daane sanboodarra plus 5 ta'a walumaa galatti deebisaan keenya maal ta'a deebisaan keenya walumaa galatti 2x is the power of 7 plus 8x is the power of 6 plus x is the power of 5 minus 10x is the power of 4 minus 10x is the power of 4 minus 2x is the power of 3 minus 47x is the power of 2 plus 5 is correct ja akkana jechuun deebisaan isaa akkuma agartan kana jechuun deebisaan isaa akkuma agartan akkuma achirratti waliin daleeyne deebisaan isaa 2x is the power of 7 plus 8x is the power of 6 plus x is the power of 5 minus 10x is the power of 4 minus 2x is the power of 3 minus 47 x is the power of 2 minus 32x plus 5 degree isaa meeqa jechuudha 7 dha jechuun height degree waan ta'eef degree 7 dha leading to coefficient 2 dha constant termin ammoo 5 dha jechuun akka dabarree haalaallu application of polynomial function. Person wants to make an open boxes by cutting equal squares for corners piece of metal 160 centimeter by 24 centimeter as shows in figure 1.2 irratti ibsamee jira jaa asirratti akkuma ibsame 24 haya 240 minus 2x jechuun 240 minus 2x x is equals to 1 x is equals to 3 x in tokko no kanname kutakka x in takka kutakka mo x in ammo meeqa sadii jechuun hunno x in akkana jira figarii kanarratti jira x kana fi kana yookaan kana fi kana walitti idaane maal goona 240 minus goona jechuun x kana fi kana fi kana walitti idaanna meeqa ta'a 2x ta'a jechuun 2x ta'a ergaanii fi 2x immoo 2x fuunee maal goona minus goona jechuun daanuu adda waan ta'eef 240
minus 2x goonaa jechuudha. X valuun x ni fanname 1 afaanoo 3 daatii jechuudha. Mufanname jira 214 as jira. San booda rafuune akkasitti wanti goone. The volume of rectangular box is equal to walqixa jechuudha. The product of it is length jechuudha. Width and height. Volume isaa akkami walumaa galatti formulaan volume is equals to length times width times height idaatii jechuudha. Figure 1.2 irratti ibsamee jira. Length meeqa 240 minus 2x and width no 160 minus 2x height no x idha jechuudha. Kana product kana sadanuutu waliin baay'isne. Erga product kana sadanuutu waliin baay'isne maal harkanna kana harkanna jechuudha. Erga waliin baay'isne boodarra kana harkanna jechuudha. San boodarra x is equals to maal? X is equals to 1, x is equals to 3 idaatii jechuudha. Meeqa harkanna? X is equals to 1, x is equals to 3 irratti akkana harkanna jechuudha. Akkana harkanna jechuudha. Kun value x idha fuune boota x idha. X kanas hoggu takka meeqa galchina? Hoggu takka galchina. Hoggu takka ammoo meeqa galchina jechuudha. Hoggu takka 3 galchina jechuudha. San boodarra value isaa akkana nu dhufa jechuudha. Division of polynomial function. It is possible to divide a polynomial by polynomial using long division. Long division process similar to the used to arithmetic. Look at the calculation below where 939 is being divided by 12. Kun lakkoomsi naman dibu namni lakkoomsa heeruun beeyin hin jiru. X waliif hiruudhaaf hanqam takka jabaata hanqam takka laaffata kan jiruudhaaf yoo kan laallu taate ida'uu fi hir'isuu fi baay'isurra hiruun haalaan jabaata haalaan nama ulfaata garuu nama sirriitti keessa gaddeemee ilaaleef qallaalidha jechuudha. When should we stop dividing one polynomial by another polynomial? Look at the 3 calculation below. Kana hojjedhu jaa calculationi sadan kana hojjedhu jaa maal godha x square plus 3x kan namni kana khayramuuf kana jechuudha. Kana yeroo ni filaallu akkamiin beeyta akkana haa godhannu x plus 1 as yoo as jira taate x square as jira plus 3x plus 5 as jira. X square x idhaaf yeroo ni fidre meeqa gaa x gaa x idha yeroo baay'isne meeqa gaa x square idha san boodarra ammas 1 idhaan baay'isne x tana maal ta'a plus x ta'a san boodarra minus plus wana garuu kun plus waan ta'eef minus wana tunni dhaamti kun cross wallaamsa kun ammoo maal ta'a wallaamsa garuu meeqa ta'a 2 ta'a 3 minus 1 jechuun 2x plus 5 idha san booda deebinee maal goona 2x kana x kana fira 2x as jirtu tana x kana fira meeqa gaati plus 2 geessi plus 2 targa geessi wadara 2x ta 2x plus what plus 2 times 1 is plus 2 minus gona kanas minus gona 2x plus 5 asi qabna 2x minus 2x wallaamsiti kunis plus minus ta sambudra erga minus ite wadara meeqa ta'u deema 3 ta jechuudha 5 minus 2 jechuun 3 dha. Answering keenya maal ta'a? Kun quotient keenya x plus 2 ta'a. Remembering keenya immoo 3 ta'a jechuudha. Kuno remembering keenya 3 dha. Remembering keenya 3 dha. Samboodarra x plus 2 quotient keenya kuno as jira. Samboodarra maal godhuudhaan nurra jira? Quotient plus remember divided by heramati jechuudha divided by x plus 1 jechuudha. Samboodarra maal arganna questionii jalqabaa kana argachuu dandeenya jechuudha. Gataa dabaabu the first division above tells us x square plus 3x plus 5 akkuma kan namatti ta'e x into x plus 1 plus 2x plus 5 yoo hogoonu taate isa kanaan wal qixaa jechuudha. X is different from 1 2
2x is the power of 3 minus 3x is the power of 2 plus 4x plus 7 maaliif godhija x minus 2 daaf hiriija kanas example qallaaliidha jeetii yaada kana fuutanii akkuma nachool singase wanta gootanii exercise yoo jiraatetti gaddeemne exampleinis garagaraa jiraatanii laalla example kana laalla kuno 2x minus 3 kana firte jechuudha 2x minus 3 kana firta khayrtummoo kana maal jaa gaafirratti divide 4x is the power of 3 minus 3x plus 5 divided by 2x minus 3 daaja kana yeroonii fi dalaynu 4 divided by 2 4 over 2 jechuudha karaa biraatiin 4 over 2 by 2 1 by 2 is 2 2 harkanne as khanna x is the power of 3 fi x kana kam goona x is the power of 3 over x x into 1 gubba 1 qabdu golbaate minus 1 ida malta 2 ta x is the power of 2 ta jechuudha samboda kana harkanne kana fuune ammas deebine kanaan baayisna khadruwa kana x qafanani 2 times 2 is 4 x in yeroni fonto gode malta x cube ta sababni isa khuntuda khuwani da sadita plus 2 gogode sadita jechuudha sambodara 4x is the power of 3 minus 6 x is the power of 2 sambodara minus 1 idaan baayisna minus 1 ida yeroni fi baayisne malta minus khunummo plus ita jechuudha sambodara 4 in 4 in damsiti amma akamarkanna 6 x is the power of 2 minus 3x plus 5 harkanna jechuudha deebines 6 kana by 2 daaf goona maaliif 2 nas jirti 6 kana by 2 daaf malta plus 3 ta sambodara x square kana x daaf yeroo finne 3x ta yeroo fi herref 3x ta deebines 3x kana 2x da yeroo baayisne malta 6x square da deebiamma 3x kana 3 da yeroo baayisne malta minus 9x ta jechuudha deebine minus 1 idaan baayisna kun minus ita kunammo plus ita kun wallamsa kun malta 6x plus 5 ita sababni isa kun plus 9 ida kun minus 3 ida 9 irraa sadii goresne megata jata x in hirrattu takka fudhanne plus 5 asii qabna kaayyenne jechuudha 6x ammas deebine maal goona 2x daaf irraa jechuudha 2x daaf irraa deebine maal goona plus goona 3 divided by 2 is 3 deebine x namo 0 taati humati miti 3 kana 2x da yeroo baayisne meeqata 6x ta amas deebine 3 times 3 is 9 ida minus 9 ida plus ita minus 1 yeroo baayisne kanammo minus ita wal damsa sambodara kumalta 1 ita jechuudha kumali remember ida jechuudha kumali remember ida remember khasira tarkanemo meka 2x is the power of 2 plus 3x plus 3 kwetanti da jechuudha example 9 ida dalayne ayatti fufnu ti akkuma agartan kwetantiin kana remember is akkuma arkanne kudafur arkanne khanaaf irre khayramu kana harkanne kana geen keenya hafteen keenya kana therefore maal ta'uu qaba jechuudha 4x is the power of 3 minus 3x plus 5 kun maali wal qixa remember fi kwetantii yoo kan walitti wanti godhu taate isa kana ne harkatte jechuudha isa kana ne harkatta jechuudha akkamitti yoo hayattu taate 2x square plus 3x plus 3 kun gee keenya kunammoo khayrree fi kunammoo haftee keenya isa irra didata kana lama waliin baayiste kana harkatta yoonif immoo kana sii dhufuu baate deebisaan teessuun sirrii miti jechuudha example kana taata warru find the equation of remember me hadalaynu kanas x is the power of 5 plus 4x is the power of 3 minus 6x square minus 8 is by x square plus 3x plus 2 daf mal godija hedija sambodara mal goda x is the power of 5 over x is the power of 2 kunol bati minus 2 x is the power of 3 arkanna sambodra x is the power of 3 roni fi baisne mal arkanna x is the power of 5 plus 3 x is the power of 4 plus 2 x plus 2 x is the power of 3 sambodra minus 0 baisne minus ita kunis minus ita
kunis maalta minus ita x is the power of 5 in kun wallamsa 4x is the power of 3 dati fi kun 3x is the power of 4 da kana yeroni fi gafitannu degree ni sawa walin fakanef minus 3x is the power of 4 plus 4x is the power of 3 minus haya asin ni kamna 4x is the power of 3 dafi asittis 2x is the power of 3 ni kamna garu kun minus ida wantif wala raw gerrisnu malta minus ida wantif 2 ta 2x is the power of 3 ta 4 minus 2 2x is the power of 3 ta samodara minus 6x square minus 80 ta jechu samodara minus 3x is the power of 4 hana kanafirra malta minus 3x square ida minus 3x square hana fone yeroni fi khanan baisnu malta minus 3x the power of 4 plus 9 minus 9x is the power of 3 minus 6x square ida sambodara minus 1 yero baisne plus ida sambodara khun khanani damsa sambodara khunis plus ida x cube ida khunis 2x cube ida 11x cube ida sambodara khun x square ida khunis x square ida malta khun plus ida khunis plus ifumafu kan wal damsa mekata minus 80 ta yechu sambodara ammas khana funeti mal gona x square ida ferra 11x cube hana yero khana ferre mekatu nuga 11x tinuga yero ni fi baisne ma mekaga 11x cube plus 11 times 3 is 33x square plus 11 times 2 is 22x mega kamna harmoli 11x cube fi minus 80 kamna sambodara yero antogone khana minus ide gona undano yero baisne minus undinu minus ita sambodara kun wallamsa minus 80 nijra minus 33x square minus 22x minus 80 kamna jechu minus 80 kamna jechu minus 33x square minus 22x minus 80 kamna minus 33x square hanamas devine fune mali firra x square hana firra jechu yero x square da firra mekaga minus 33 ga jechu minus 33 khana yero ni fi khana hunda yero ni fi baisne mekar kanne jechuda minus 33 x square minus 33 times 3 is 99 minus 60 year kanna sambodara minus 1 idam baisna mas devine plus ita kun wallamsa kun erga wallamsi bodara 99x ida kun 66 hinqabu 66 ra yeroni fi minus 80 yeroni fi wanta kone mekar kanna 58 year kanna yechu sambodara mas devine minus 22x hana ra yero 99 wanta kone 77 year kanna yechu 77 plus year kanna kun mali remember ida yechu remember ida kun remember ida 77 plus 58 remember ida quotient namo x cube minus 3x square plus 11x minus 33 is quotient ida jechu kanafu akami jechuda x the power of 3 minus 3x square plus 11x minus 33 into x square plus 3x plus 2 plus remembering kenya mega 77 plus 50 80 is equals to man no to baba x is a power of 5 plus 4x is a power of 3 minus 6x square minus 80 yo har kanutate question in one thing kenya
solutionin keenya sirriidha jechuudha. Akkuma achitti daleyne x cube minus 3x square plus 11x minus 33 quotientiin isa kana kun kana remembering 77x plus 18 rememberiidha. Samboodarra rememberii kana plus godha kana times kana multiple kana plus isa kana maal arganna isa kana maal argachuu qabna jechuudha. Kana yeroon fi kana irratti daane kam arganna kana arganna jechuudha. Kana arganna jechuudha. X is the power of 5 kana arganna. Therefore the equation is x is the power of 3 minus 3x square plus 11x minus 33 and remember is gain keenya meeqa x cube kana hafteen keenya immoo 77x plus 58 kana argachuudhaaf ammoo deebinee kam goona isa rememberii ida'uu gahee keenya baay'isuu hirataa keenya yeroo goone hiramaa keenya yoo harkannu taate gaafiin sun maal jechuudha. Gaafiin nuti daleyne sun solutionii sirriitii jechuudha. Amma hanga kutaa afuraffaa paartii afuraffaadhaa walitti deebinutti exercise 1.3 dhaan paartii afuraffaa kan daleynu ta'a. Ammasittuu nagaatti naaf turaan isiniin ja'a.